barsiisa diina barsiisu qajeelfamaa daandii jireenyaa nuufisu kanaaf diboruutii faraanu qopheessu jannatul firdawsi si haa qananiisu jannatul firdawsi si haa qananiisu ijoollummaa keenya waan nu gurguddistanii amala daa'imaa ijoollee wajjinii jeequmsa fi taphaa keenyas badhaatanii nu barsiisan diinii namuusa wajjinii galata kee ustaaz ni beeka rabbii ustaaza koo barsiisa diina barsiisu qajeelfamaa daandii jireenyaa nuufisu kanaaf diboruutii faraanu qopheessu jannatul firdawsi si haa qananiisu jannatul firdawsi si haa qananiisu أستاذ أبدائي مفتي في شكا خرب كنف علمي صدرك ديني في دينك قرود التاني الحمد لله جيسا بك يا داد عربك رقاة إفدو بدبي آيارتك أزقوف والربين سيب قدي سببا إيستي في إنيو إرتي جلقبا إيقلتي يا ددو جلقبتي يا ددو خنجتي ألف با ustaaza koo barsiisa diina barsiisu qajeelfamaa daandii jireenyaa nuufisu kanaaf diboruutii faraanu qopheessu jannatul firdawsi si haa qananiisu jannatul firdawsi si haa qananiisu namni rabbii beekuun ja'amu wallaala qabeenya namni diwaalirraa daala baraani barsiisu waa hundarraa caala yoo barachuu baate dhaloonni wal jaala mal fakkaataa jiruuf jireenyi diinaala minamayyuu ijaa keessaatiin ilaala. Ustaazota keenya kan diinu barsiistan addunyaa fi akhiraa nuuf qopheessaa jiru.
beeksistan. Nichaala diin Islaam qabeenyaa fi warqii intaa'in baradhu fuulduraatti siqi. Madrasaan keenya Abubakar Siddiqi badhaasa kennaa tola Rabbi Khaliqi. Badhaasa kennaa tola Rabbi Khaliqi. Ustaaza koo barsiisa diinaa barsiisu qajeelfama daandii jireenyaa nuufisu. Kanaaf dibooruutiif araanu qopheessu. Jannatul Firdawsi si haa qananiisu. Jannatul Firdawsi si haa qananiisu. Jannatul Firdawsi si haa qananiisu.